Janaabaa fi wantoota isa wal qabatan akkaataa itti dhiqatan akkaataa wantoota isa keessatti raawwatan wantoota janaabaa kanaaf namarratti dhorkamaa ta'an wantoota namaaf eeyyaman inshallah viidiyoo kana keessatti ilaalla. Hamma xumuraatti ilaalaatiin adda baafadha. Bismillahir Rahmanir Rahim. Assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakaatuh. Janaabaa dhawaa wal qabatu inshallah ilaallaa. Janaabaa maalii ka jedhu jalqaba janaabaa maali? Janaabaa jechuun adeemsa maniyyiin yookaan ispermiin qaama saalaa irraa bahuuti. Adeemsi janaabaa yookaan ispermiin qaama saalaa namaa irraa bahuudha maal jedhama? Janaabaa jedhama. Janaabaan dhiiras dubartiis akkaataa wal fakkaataadhaan irraa argama. Jechuurraayyuu janaabaa wanti jedhu kun ni argama jechuudha. Janaabaa yoo namarraa argame qaama guutuu dhiqachuun dirqama ta'a. Inshallah waa isanii ufootti ni ilaalla. Haala kamiin argamuu mala? Janaabaan kun haala kamiin argamuu danda'a? Yeroo dabre barnoota keenya keessatti ilaallee turre janaabaan akkaataa sadan armaan gadiitiin argamaa jedhan ulamaa'iin. Tokkoffaa walqunnamtii saalaa gaggeessuudhaan. Lammaffaa ihtilaama yookaan halkan riba keessaa iddoo rafanitti arguudhaan. Sadaffaan masturbeeshinii yookaan ammoo ofiin fedhii ofirraa baasuudhaan. Kuni haraama jedhanii ulamaa'iin akkaataa sadan kanneeniin argamuu danda'a jedhanii inshallah mee takkaa takkaa isaatiin haa ilaallu. Walqunnamtii saalaa geggeessuudhaan. Walqunnamtii saalaa geggeessuudhaan isa jedhu kana maniyyiin namarraa bahus namarraa bahuu dhabus sexual intercourse yookaan ammoo walqunnamtii saalaa geggeessuma qofaan dhiqachuun dirqama namarratti ta'a. Maniyyiin namarraa bahuun dirqamaa miti. Maniyyiin yoo bahes yoo bahuu dhabes dhiqannaan dirqamaa jedhan ulamaa'iin. Qaamni saalaa lamaan wal tuqnaan. Qaamni saalaa lamaan wal tuqnaan idal taqal khitaanaani faqad wajabal ghuslu jedhani nabiyyiin sallallahu alaihi wasallam. Qaamni saalaa lamaan yoo wal tuqe dhiqannaan dirqama ta'ee jira jedhan. Sababa kanaaf jecha namni walqunnamtii saalaa haadha manaa isaa waliin geggeesse yoo ispermiin kan irraa bahu ta'e baheeyyuu yoo bahullee kadhabu ta'e dhiqannaan dirqamaa jechuu. Hadiisa muttafaq alayhi yookaan Bukaarii fi Muslim odeessan keessatti ergamaan Rabbi sallallahu alayhi wasallam akkana jedhan. Idhaa jalasa bayna shu'aabiha al-arbaa'i damee qaama isii kanneen afran jidduu yoo ta'e jedhan. Yaa'u maal jechuudha summa jahadaha walqunnamtii saalaa geggeessuudhaaf erga haa mimmijeeffatan jechuudha. Faqad wajabal ghuslu dhiqannaan dirqama ta'ee jedhan. Namni tokko kanaafuu jidduu qaamota jarri lamaan akkaataa walqunnamtii saalaatti geggeessanitti yoo taa'anii walqunnamtii saalaa geggeeffame dhiqannaan maal ta'e dirqama ta'e jechuudha. Iddoo kanatti dubartootni ta'ee namoonni hedduun ni dogongoru. Abbaa manaatiif haati manaa yeroon dirqama ta'u yeroo akkanaati jedhanii waan sirrii hin taane oofuu jechuudha. Sirrii miti. Abbaa manaatiif haati manaa walqunnamtii saalaa geggeessinaan dirqama bakkaa dhiqachuun. Qaama guutuu dhiqatanii inshallah akkatti dhiqatan wajjin ilaallaa. Qaama guutuu dhiqachuun dirqama iddoon takkatti osoo nafiin akkasii sirreeffamuu qaba jechuudha. Lammaffaan ihtilaama. Ihtilaama jechuun maalidha? Ihtilaama jechuun riba keessaa akka waan walqunnamtii saalaa geggeessaniitti sheexanni namatti mul'isuudha. Sheexanni namatti dhufee dhiira ta'ee dubartiitti akka waan walqunnamtii saalaa geggeessituutti waan akkasii itti dhagahamsiisee simmeetii yookaan fedhii saniin yoo waa irraa kabahu ta'e dirqama jechuudha dhiqannaan. Kunillee akkaataa sadiitti qoodama jedhanii ulamaa'iin yaa'u akka namaa galutti kaanii. Tokkoffaan namni ihtilaama argu kun yeroo argutti bahiinsa maniyyii kana ni yaadatallee akkasumas maniyyii bahee kanallee of jalatti argee jira ganama yoo ka'u yoo ribaa ka'u of jalatti ni arga. Halkan keessallee yeroo rafu yaa waan sheexanni itti fidu kana akka waan walqunnamtii saalaa geggeesseetti itti dhagahamee jira. Bishaan illee yookaan qaama saalaa irraa ispermii bahillee argee jira. Gaaf kana dhiqachuun dirqama ta'a. Dhiqachuun dirqama ta'a jechuudha. Kanaafuu nabiyyiin keenya sallallahu alaihi wasallam hadiisa yoo dubbatan maal jedhanii almaa'u min almaa'i. Bishaan qaamaa dhiqachuun dirqama ka ta'u yoo bishaan maniyyii kun namarraa bahee jedhan nabiyyiin sallallahu alaihi wasallam. Kanaafuu namni tokko halkan simmeetiin sun yookaan fedhiin sun itti dhagahamee akkasumas bishaan yoo irraa bahu ta'e dirqama ta'a jechuudha. Tokkoffaan kana. Lammaffaa sheexanni dalagaa walqunnamtii saalaa kana irriba keessatti mul'isee jira. Irriba keessatti mul'isee isa dalagsiisee jira. Garuu yoo maniyyiin irraa hin bahin ta'e dhiqachuun dirqamaa miti.
namichi akka waan argeetitti itti dhagahame garuu uummata akka irraa hin baane sheexanni simmeetii isa itti fidee jira akka waan qunnamtii saalaa dalagee ka jedhu kan itti fidee jira riba keessa garuu bishaan hin jiru dhiqachuun dirqamaa mitii jedhan. Nabiyyi sallallahu alaihi wasallam Ummu Salamaan dhimma kanarratti gaafattee maal jedhanii deebisanii fi naam idhaa ra'atil maa'a jedhaniin bishaan yoo agarte dhiqachuun dirqama irratti ta'a jedhaniin. Bishaan jechuun isparmii jechuudha. Yoo isparmii yookaan bishaan ka'uuf jalatti agartuu ta'e dhiqachuu qabdi jedhaniin. Sadaffaan kun ammoo akkamiiti? Maniyyiin akka irraa bahe argee jira. Maniyyiin akka irraa bahe argee jira. Garuu dalagaa sheexanni itti mul'isu san yoo hin yaadatini maniyyicha arge garuu ammoo dalagaa sheexanni itti mul'isu san hin yaadanne hin dagate dhiqachuun dirqama ta'a jedhan ulamaa'iin. Maaliif jennaan sababni isaallee maalidhaa? Maniyyiin waan irraa argameef jecha. Maniyyiin irraa argamnaan dhiqachuu qaba. Akkasumas waan hirriba keessa argame kana dagachuu waan danda'uufi argeetiin dagate sababa kanaaf jecha dhiqachuun dirqama irratti ta'a jedhan. Wanti ihtilaama yookaan waan halkan arganii wal qabatu isa kana yaa'u dargaggeessi hedduun umurii dargaggummaa kanarra namoonni jirtan dhiiras ta'ee dubartiin waa akkanatu mudata yoo halkan waa akkana argitani qaama keessan guutuu dhiqachuu qabdanii jechuudha. Inshaallah akkaataa dhiqannaa wajjin ilaalla. Janaabaaf maaltu dhorkama? Nama janaabaa qabu nama janaabaan irraa argame maaltu dalaguun isa dhorkamaa irratti ta'a? Ulamaa'iin wantootni dhorkamaa irratti ta'ani wantoota armaan gadii kanaa jedhaniitiin dhiyeessu. Kanneen keessaa tokkoffaa salaata. Namni janaabaan irraa argame salaatuu qabu. Rabbiin Quraana keessatti yoo dubbatu maal jedhaa? يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى ولا جنوبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا. جنابا قبطني صلاة ياتنا جرى عنك ديكاتانيتين صلاة مالي وسو جنابا نمرجل صلاة هنتو. لما فا بيتي تواف قجو بيتي تواف قجو نيلي نما جنابا قبوف لوركما. نبيتو عبد الله بن عباس الراودي فمي عبد الله بن عباس مال جدا إنما الطواف من الصلاة جدا طواف نيلي صلاة الراهي جدا كناف بيتي طواف قوتشو نيلي نما جنابات أبوف دور كما أجن علماء سلفا مسجد كيسة ترو خلافة جرا مسجد كيسة وكان المكث في المسجد للجنوب جمهور علماء دور كما أجنني مسجد كيسة ترون نما جنابات أبوف غارين علماء دا يمام أجنني أسأل خلافة جلابة هداف الرما فقازو تشعلا مسجد كيسا جنابا قباتنيتين مسجد كيسا تورون مسجد كيسا تاؤون جالاتمو ما جبا هنقبو جيچو ديكانيتين كيس تورو قبل غارين صحابوتا راكو دي فمدي ودوء قرانيتين تاؤون ندن داما يادا جدو تجرا أسؤال قامكين نقوتو ديكاني مسجد كيسا تورو قبنا سينو قبنا جيچو أفرفا قرآن أركان تقو كل اللي خلافة تجرا مسو المصحف للجنوب جمهور علماء دور كما جراني آية مال جرو رغا قدتني لا يمسه إلا المطهرون قروا آيان كوني قرآن ناكيكو لما فا نمني جنابات أبو أكنتو نجيشا هناكيكو جران علماء برو أسؤال خلاف جلابه آفي حركة داريكت حركة ساتين تقوني باري دامت وان برار رنگرو تقوني دندا جراني وان برار تقوني دندا قروا حركة ساتين داريكت وانت براوسو انترفيرين تاين وانت برا جدو هنجر tuquun dhorkamaadha jedhan jumhurri ulamaa'ii irraa fagaatu barbaachisaa. Janaabaadhaaf maaltu eeyyamama? Nama janaabaa qabuuf maaltu eeyyamama? Khilaafatu jira ulamaa'ii jidduu gariin ulamaa'iidha wantoota armaan gadii kan hin eeyyamamu jedhanii gariin ni eeyyamama jedhu asol inni ilaallaa quraana qara'u. Quraana qara'u ragaalee ittiin dhorgan jedhaniiti wantoota garaagaraa dhiyeessanii. Garuu ragaaleen isaan dhiyeessan sun sirrii miti jedhan ulamaa'iin biroo. Kanaaf namni janaabaa qabu quraana qara'uu ni danda'a. Quraana qara'uu ni danda'a. Qoma isaa irraa qara'ee fakkii moobaayilii irraa qabee qara'ee garuu quraana mushafa harka isaatiin daayirekti tuqqeetiin qara'uun mara jaalatamaa hagas mara jaalatamummaan qabu haraama jedhanii ulamaa'iin gariin kanaaf irraa fagaatu barbaachisaa. Quraana qara'uu ni danda'a. Masjida keessa dabruu dhimmaaf masjida keessa seenuun masjida keessaan dabruun karaan biroo kabaasuu yoo hin jirre masjida keessaan dabruun dhimmaaf ni eeyyamamaa jedhan. Akkasuma zikrii gochuu sadaqaa garagaraa irratti hirmaachuu wantoota akkanaa kanneen nama janaabaa qabuuf ni eeyyamamaa jechuudha. Wantoota dhorkamanii fi wantoota eeyyamaman kanneen akkaataa kanneen adda baafanneetiin itti deemnee dalaguu qabnaa jechuudha.
akkamitti dhiqatan? Janaabaa akkamitti dhiqatanii? Akkaataa kamiin dhiqatuu qabna? Akkaataan dhiqannaa janaabaadhaa akkaataa lama jedhan ulamaa'iin. Hadiisa nabiyyi keenya sallallahu alaihi wasallam irratti hundaa'uudhaan. Tokkoffaa sifatu kamaaliin, lammaffaan sifatu ijzaa'iin jedhani. Sifa kamaalaa yookaan akkaataa guutuu ka jedhamutu jira. Akkaataa guutuu jechuun akkaataa caalaa ta'e, akkaataa nabiyyiin keenya sallallahu alaihi wasallam hadiisaan nuuf ibsanii nu barsiisan. Akkaataa sanii akkaataan caalaan isaa jedhani. Kunis tokkoffaa maal gochuudha? Namni janaabaan irraa argame tokko shanacha isaa yeroo sadii dhiqu. Shanacha jechuun harka kana jechuu. Kunoo qubbiin ka ofirraa qabu kana iddoo harki itti cabu kana achii gadi ka jiru shanacha jedhama. Namoonni hedduun jecha kanatu haaroo isinitti ta'a. Yaa afaan Oromooti beekuu qabna. Shanacha yeroo sadii dhiqu. Lammaffaa qaama saalaa fi iddoo janaabaan tuqe dhiquudha. Iddoo janaabaan tuqe qaama saalaa keenya kana dhiquu qabna. Sadaffaa harka qaama saalaatiin tuttuqne kana qoshashaan garaagaraa irra waan jiraatuu danda'uuf harka isaa san qulqulleeffachuudha. Afraffaa wudu'a guutuu gochuu. Garuu miila malee jedhan ulamaa'iin. Gariin ulamaa'iidhaan miila illee itti dabalee haa dhiqu jedhanii as ol wudu'a guutuu gochuu. Shanaffaa mataa yeroo sadii dhiqu. Mataa isaa hammarri yeroo sadiitiin tolchee waliin gahee rigeetiin dhiqu. Jahaffaan qaama isaa kan hafe dhiqachuu. Qaama isaa kan hafe paartiilee hafe kanniin dhiqachuu. Mirgarraa eegaluun bareedaadha jedhanii akkasii dhiqachuudha. Torbaffaan miila isaa san kan hafe san miila isaa dhiqachuu. Akkaataa kanaan janaabaan dhiqamaa jedhani. Akkaataan guutuun akkaataa kana. Akkaataan danda'amu akkaataa kamii? Akkaataan danda'amu. Kunis namni tokko niyyaa janaabaa dhiqatuutiin akkaataa fedheen bishaanuma qaama isaa guutuu waliin gahee dhiqachuu qofatu barbaadama malee akkaatama fedheen haa dhiqatuu jedhani. Garuu wanti inni eeggatu qabu maali? Funyaan isaa keessa seensisuu fi afaan isaa keessa seensisuu dhiquu dagatuu hin qabu jedhan. Madmadaa fi istinshaqa ka jedhamu kanniin lamaan dagatuu hin qabu. Kanniin lamaan wajjin dhiqatuu qabaa jedhani. Fakkeenya namni tokko shaaworii seenee bishaan odoo gubbamaa gad itti gadi jigee qaama isaa guutuu waliin gahee niyyama janaabaa dhiqatuuti odoo akkasii dhiqatee ni danda'a. Odoo bishaan garbaa keessa seenee yookaan laga seenee daakee ka dhiqatuuti, iddoo daakan keessa seenee ka dhiqatuuti, niyyama janaabaa irraa qulqulleeffatuuti yoo ka dhiqatu ta'e ni danda'amaa jedhani. Garuu afaan isaa keessa lulluqatuu fi funyaan isaa san qulqulleeffachuu dagatuu hin qabu jedhan ulamaa'iin. Arkaana dhiqannaa. Dhiqannaan arkaana qaba. Arkaanni isaa kun meeqa? Arkaana dhiqannaa jechuun yaa'u dhiqannaa qaamaa isaa kanniin keessatti wantoota dirqamaan jiraachuu qabanidha. Waan hafuu hin qabne. Tokkoffaan niyyaa. Niyyaa dhiqannaa qaamaa janaabaa qulqulleeffatuutiin dhiqatuu qaba. Qaama isaa yeroo dhiqatu janaabaa qulqulleeffadhaa ka jedhu kana niyyateetiin dhiqachuu qaba. Tokkoffaan kana. Lammaffaa qaama guutuu waliin gahu. Iddoon takkattiin hafuu hin qabdu. Qaama isaa paartimmaan tokko iddoommaan tokko hafuu hin qabu. Namoonni gariin kamaal jedhantu jiru. Namni janaabaan isa qabe hidhaa gadi mudhii gadi dhiqataa ka jedhutu jira. Kun barnoota dogongoraati. Gariin ammoo maal jedhaa mataa hin dhiqatanii dubartoonni faatii mataa hin dhiqattu mataa rifeensa bishaan xiqqoo mallee tuqsiisanii gaachumaa gadi dhiqatanii. Wanti akkanaa dogongora. Gariin ammoo qaama saalaa bichaa dhiqatee dhiisa. Kun marti dogongora. Akkaataan sirriin akkaataa amma dabarsine kana qaama guutuu dhiqatuu qabna. Niyyaadhaan dhiqatuu qabna. Niyyaa malee jaddiseetuma yoo bishaan keessa seenee ka bahullee sirrii miti. Hubachiisa. Wanti asii hubatuu qabdan maalidhaa? Dubartootaaf rifeensa hiikaniitiin dhiquun dirqamaa miti. Rifeensa keessaan adda hiiktanii dhiquun dirqamaa miti. Hundee rifeensa keessanii yookaan usuula ka jedhamu jala isaa kana bishaan ni seensiftuu. Erga bishaan akka seensifte booda maal gooti? Rifeensuma isiitti bishaan facaasti. Bishaan itti facaasti. Bishaan keessa seenuu baate waan biraati. Barbaadu haa seenu garuu itti facaasti. Akkasi dhiqatamaa akkaataan itti dhiqatamu akkaataa kana yaa'u ifanatti fakkaata. Janaabaa haala kanaan dhiqatuu qabna. Haala kanaan qulqulleeffatuu qabna. Yoo haala kanaan kan hin dhiqanne ta'e dogongora keessa seenuu dandeenya. Kanaaf of eeguu qabna jechuudha. Nama janaabaa irraa haala kanaan qulqulleeffatu Rabbiin waa taasisu. Barnoota kana barnoota xahaaraa kutaa 8ffaa irra jirra. Inshaallah jabaadhaatiin baradhaa barnoota diinii keessanii hordofuudhaa fi kallattiilee barnoota nu ittiin kenninu kanneen nu hordofaa isiniin jedha. Yeroo gaarii isiniif haa ta'u. Assalaamu alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.